qabeenya abbaa isaa dhaaluuf jecha ilmi abbaa isaa gocha suukanneessaan ajjeese murtii du'aan adabame. Mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha ramaddii arfaffaa dirree dawaa himatamaa tokkoffaa beekan Nuuraddiin irratti adabbiin du'aa kennameera. Hiriyaa isaa Liiban Wandasan ammoo shira yakka kana keessatti hirmaachuu isaatiin hidhaa waggaa 20 irrattis murteesseera. Qorannoo poolisii dirree dawaa fi hordoffii abbaan alangaa raagaa gahaa walitti qabuun dhimmichis seeraan akka xumuramu taasiseera jechuun ibsaniiru. Seerri olaantummaa qaba, namni yakka raawwate kamiyyuu dhumarratti seeraa duratti itti gaafatamummaa jalaayis hin ba'u jechuun ibsameera. Himatamaan yakka saalqunnamtii daa'imman 3 irratti raawwate hidhaa cimaadhaan adabame. Himatamaan kun godina Iluu Abbaaboor aanaa Suphee Sooddoo bulchiinsa magaalaa Sachii ganda duwwaa tokko bakka addaa naannoo Bataskaana Mikaa'elii jedhamee waamamu keessattis kan inni yakka kana raawwate. Gaafa guyyaa 17 ji'a 4 bara 2018 waaree booda tilmaamaan sa'aatii 7 irratti himatamaan maqaan isaa Amaanuu Gabbisaa Olqabaa jedhamu bakkaa fi iddoo armaan olitti caqafame kanatti daa'imman maqaan isaanii Xaaxaa Yaa jedhaman umuriin isaanii waggaa 7 fi waggaa 8 gidduu jiru ta'an akkasumas daa'ima tokko waggaa 10 fi 11 gidduu kan taate irratti yakka saalqunnamtiis raawwateera. Eeruun isaas qorattoota poolisii fi abbaa alangaa akkuma qaqqabeen abbaan alangaa fi poolisiin wal ta'uun galmee qorannoo jalqabanii raagaa namaa fi raagaa mana yaalaatiin erga mirkaneeffatanii booda galmee abbaa alangaa godina Iluu Abbaaboraaf erguun abbaan alangaas galmicha keessa qorachuun himata seeraa yakka 1996 ba'e keewwata 32 muraa 1A fi keewwata 600 fi 27 muraa 1 darbee yakka saalqunnamtii waan raawwateef himata isaa gara mana murtii olaanaa godina Iluu Abbaaboraatti dhiyeessanii manni murtiis galmee kana qorachuun raagaa bitaa fi mirga erga qulqulleeffatee booda dhaddacha gaafa guyyaa 25 ji'a 10 bara 2018 ooleen himatamaa fi fakkaattota isaanii barsiisa kan jedhe hidhaa cimaa waggaa 20 adabuu isaa sagalee tokkoon murteesseera.